Samin duba saus yoomuu roobannisu Oromoo miidhame yoomuu hin jallisu alaabaa keenya fanninnaan ka'ee kana alaabaa keenya fanninnaan. Ebila 12 guyyaa ABO'n walitti nu qabee biyya keessaa falaa caasaa gadi dhaabe. Guyyaa seenaan qabsoo ifatti mul'atee falmaan bilisummaa dura tarkaanfate. Gaafa qabsoon Oromoo gola addunyaa seentee ajandaa biyyootaa biyya lafaaf taate. Diinni ijibbaatee tooftaa jaarmiyaa guddeessaa hojiin ABO kanaaf qomoo boonsa. Bara boqonnaa qabsoo mata duree haaraa yaadaa fi waan qabdan cimsaatii gargaara. Saayinsii waraanaaf tooftaa lola keessaa oboon gidduu diinaatti waraana leenjisa. Gootummaan hidhatee bobbaasee lolchiisa. Siyaasa ammayyaa fi yaada hunda galeessa caasaan ABO mataa ol nu qabachiisa. Nin dhufa jireen hafuu baallama sabaaf dhaame sharafeen madeessuu galfatatti laatame. Eeyyen isin eegna jedha jaarmiyaan ulfina qabeessi injifannoo sabaaf guyyaa falkan kaatu fuuldura diinaa of kennee guyyaa falkan dhaabbatu. Ebila 12 gumaacha kaayyoo irbuu shinnigaa jechuun tumsa gooticha waraana bilisummaa Oromoof qophaa'e irratti waamichi kabajaa ilmaan Oromoo kutaa biyya lafaa hundatti argamtan maraaf. Seenaa wareegamtootaa yaadataa kaayyoo isaanii galii geessisuuf tumsi diinagdee bifa haaraan kan godhamu yoo ta'u ajaja olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa irratti argamuun haala qabsoo Oromoo irratti ibsanii kennan. Bakki toora zuumii yoo ta'u yeroon sa'aatii 12 PM akka DC'tti yookaan sa'aatii 7 PM akka Oromiyaatti guyyaan ebila yookaan Eepiriil 12 bara 2025 irraan hafina. Ebila 12 guyyaa gumaacha kaayyoo irbuu shinnigaa fi seensa yaadannoo wareegamtoota gootota Oromooti. Jaarmiyaa ABO idil addunyaa.